TV'n jireenya Ameerikaa kaabaatti qophaa'ee guutummaa Afriikaaf giddu galeessa ba'aatti yookaan Middle East karaa daandii tamsaasa wangeelaa televizyina El Shaddai torbanitti guyyaa tokko wiixata yookiin dafnoo galgala keessaa sa'aa 12:00 irraa hanga sa'aa 1tti kan isiniif darbu sagantaan wangeelaa amma jalqaba. Nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u dhaggeeffattoota TV jireenyaa Waaqayyo jaalala isaa ta'ee jennaan torban kana guutummaatti jireenya keenya nagaadhaaf fayyaatti eegee guyyaa kaadhaatiin waan nu ga'eef barabaraan maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u hin yaadattu yoo ta'e torbanarraa jabaadhuu kai isa jedhu irratti dubbii Waaqayyoo keessaa walii wajjin ilaalle har'as isan itti fufa. Waaqayyoo tokkoon keenya dhimma itti nu barbaaduuf qaba. Kaayyoo adda ta'eef uumamne biyya lafaarra jirra. Kaayyoo sana immoo akka nuyi kaanee hojjennutu barbaada Waaqayyoo. Haalli nuyi keessa jiraannu immoo akka nuyi kaanee waan sana hojjenneef dhiibbaa nurraan ga'a. Foonni keenya biyyi lafaaf seexanni yaada Waaqayyoo yaada itti uumamne yaada sababa biyya lafaarra jiraannu sana akka nuyi hojjenne waan barbaaduuf nuyi dheetu yookaan akka nuyi teenyu nu godha. Waaqayyo gaan waamichi isaa ka'iiti jabaadhuu ka'iiti isatti waamamte isatti dhalatte isatti barbaadamte sana hojjedhu isa jedhudha. Hin yaadattu yoo ta'e torbanarraa raajii Isaayyaas boqonnaa 60 lakkoofsa 1-2 yaada jiru isinitti kaaseen ture. Innis ifni kee dhufeera ulfinni Waaqayyoos immoo siif ba'eera ati gaan ka'i ibsi ittiin jedha. Ifni sun dhufeera ulfinni Waaqayyoo sunis ba'eera karaa Waaqayyoo wanti hundumtuu dhuma akka ta'etu dubbiin Waaqayyoo sun gabaabaatti nu agarsiisaa jechuudha. Amma gaani isheerraa eegaa jira Yerusaalemirraa eegaa jira har'a immoo Waaqayyoo nurraatu eegaa jira karaa Waaqayyoo wanti hundumtuu dhumeetu ka'uu keetu eegamaa jira jechuudha. Waaqayyoonni Waaqaaf lafa uume siinsi eegaa jira biyyi lafaa siinsi eegaa jirti hojiin tokko hojjetamuudhaaf geeddaramsi tokko dhufuudhaaf ijaarsi tokko ijaaramuudhaaf seenaan tokko jijjiiramuudhaaf siin taa'ee eegaa jira. Kanaaf dubbiin Waaqayyoo har'a jabaadhu ka'i siin jedha jabaadhuuti ka'i. Torbanarraa hin yaadattu yoo ta'e waa'ee Barximiyoosiin kaafneerra. Barximiyoos namicha jaamaa sana kaasuudhaaf nama tokko jedhee Iyesuus Kiristoos tuuta soonaan baay'ee sana fuudhee gara isaa akka dhaqe. Har'asi dhimma keetiif jedhee yookaan immoo waa'ee kee duwwaadha jedheetu haala ati keessa jirtutti gara kee dhufa. Gooftaan ulfinaa kun maqaan isaa bara baraan ulfaatu. Tarii namni sin barbaanne ta'a, tarii namni sin yaadanne ta'a, tarii nama biratti iddoo iyyuu hin qabdu taati. Gooftaa gooftotaaf mootii moototaa biratti garuu ati iddoo qabda. Dhimma keetiif jecha Waaqayyoo gara kee dhufa. Haala ati keessa jirtu sana keessaa waan sirra jiru sirraa cabsee, hidhaa sirra jiru sirraa hiikee, guduunfaa sirra jiru furgaasee siin si kaasuudhaaf Waaqayyoo gara kee dhufaa jira. Maqaan isaa bara baraan ulfaatu. Har'a immoo dubbii Waaqayyoo keessaa ergan dubbisee booddee waanuma kana kan fakkaatu gabaabsee kadhadheen dubbii Waaqayyoo walii wajjin ilaalla. Wangeelaa Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 1 kaasee isa jiruun dubbisa. Fuula 135 irra jira kakuu haaraa akkas jedha. Yeroo kana booddee ayyaanni warra Yihuudootaa ture. Yesuusis Yerusaalemitti ol ba'e. Karra hoolotaa isa jedhamu isa masaraa mandara Yerusaalemitti galchu bukkeedhaan bishaan kuufamaa afaan Ibraayisxiitti Beetesdaa jedhamu tokko ture. Bishaanni sana bira godoo babal'aa 5 ture. Namoonni dhukkubsatan baay'een warri jaaman warri naafatan warri dhagni isaanii gar tokko du'e godoo sana keessa ciisanii raafamuu bishaanichaa in eeggatu turani. Ergamaan Waaqayyoo yeroo yerootti golba bishaanichaa keessa lixee isa hin raasa. Raafamuu isaa booddee namni dura bishaanichaa keessa lixee dhukkuba isa kamitti iyyuu in fayya ture. Namichi waggaa 38 dhukkubsate tokko achi ture. Yesuus yemmuu namicha dhukkubsatee ciisu sana argee yeroo dheeraa hammana ga'u dhukkubsachuu isaa argee beeke. Fayyuu barbaaddaa jedhee isa gaafate. Namichi dhukkubsataan suni Gooftaa bishaanichi yemmuu raafamu kuufama bishaanichaa keessaa nama na buusu hin qabu. Ofii kootii immoo utuun itti rakkadhu namni biraa na duraa keessa lixa jedhee deebiseef. Yesuus immoo ka'i siree kee fudhadhuuti adeemi ittiin jedhe. Namichis achumaan fayyee siree isaa fudhatee achi adeeme. Guyyaa namichi kun fayye
guyyaa sanbataa ture hin kadhanna waaqayyoon. Yaa waaqayyoo abbaa keenya isa waaqarra jiraattu qulqulluu mootii Israa'el nuuni biyya lafaa keessaa nu filattee kan kee waan nu godhatteef warra kan kee ta'an immoo yeroodhaa gara yerootti dubbii keetiin waan isaan soortuuf galgala kana immoo waaqayyo dubbii keetiin nu sooruu waan jaallatteef maqaa Iyesuus Kiristoosiin bara baraan galanni siif haa ta'u. Ati dubbii keetiin waan hundumaa hojjetta yaa waaqayyo. Dubbiin keessa dadhabaa hin kaasaa, dubbiin keessa wallaalaa beekaa godha, dubbiin keessa jaamaa ija isaa banaa, dubbiin keessa du'aa hin kaasaa. Dubbii kee keessa humna hojjetutu jira yaa waaqayyo. Waan bifa hin qabnetti bifa goota gooftaa. Kanaaf har'a dubbii keetiin bantii mana keenyaa jala lixxee nutti waan dubbattuuf seenaa keenyas dubbii keetiin waan jijjiirtuuf bara baraan maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. An dubbii kee garbichi kee qajeelchee dubbachuu akka hin danda'uuf na gargaari. Sabi kee immoo iddoo jirutti dubbii kee dhaga'ee dubbii keetti akka jiraatuuf ayyaana kee hunduma isaaniitii baay'isi. Maqaa gooftaa keenyaa maqaa Yesuus Kiristoosiin ameen. Kutaa nama dubbise kana keessatti guyyaa ayyaana warra Yihuudootaatti gooftaan Yesuus Kiristoos gara Yerusaalemitti ol ba'ee jedha. Ayyaanni kuni ayyaana beekamaa ta'uutu irra jiraatadheen yaada. Israa'eloonni ayyaana beekamaa sadii qabu. Dhiira kan ta'e kamiyyuu kan irraa hafuu hin dandeenye. Dhiirri kamiyyuu kan irraa hafuu hin dandeenye waggaa keessatti ayyaana sadii sababa kamiiniyyuu. Inni biyya ormaa jiru, inni biyya fagoo jiru si hin dhufa malee an biyya keessa hin jiru jedhee irraa ooluu kan hin dandeenye ayyaana sadii qabu. Ayyaana Faasikaa, ayyaana Gordommoo fi ayyaana guyyaa 50ffaa irraa hafuu hin danda'ani. Tarii ayyaanni kuni ayyaana kana sadan keessaa tokko ta'uu danda'a jedhu beektonni macaafa qulqulluudha. Ayyaana kanatti gaani Yesuus Kiristoos gara Yerusaalemitti ol ba'e. Yeroo ayyaana kanatti ol ba'u namoonni Yesuus Kiristoosiin karaa balbala isa guddaadhaa ol seena jedhaniitu eegu. Sababiin isaa barsiisaan yookaan raajiin karaa inni itti iddoo aarsaatti yookaan mana qulqullummaa sanatti ol galu balballi jira. Balbala guddaa, balbala baay'eetu jira. Balballi hundumtuu immoo balbaloonni hundumtuu hojii mataa isaanii qabu. Namni yeroo dhaqu balbaluma argee lixuu hin danda'u. Balballi lubooti ittiin lixan, balballi raajoonni ittiin lixan, balballi barsiisonni ittiin lixanii jira jechuudha. Kanaaf Iyesuus Kiristoos Masiihii ta'uusaa yoo beekuudhaa baatan illee raajii keessaa tokko ta'uu danda'a. Eliyaasiin ta'uu danda'a. Ermiyaasiin ta'uu danda'a. Jedhanii namoonni yaada akkasii waan qabaniif Kiristoos karaa inni itti eegamaa ture. Karaa balbala guddaa ol seena jedhaniitu eegaa turani. Inni garuu karaa namni hin yaanneen, karaa namni hin eegneenitu ol gale gaafa sana. Karaa karra hoolotaa ol gale. Karaa sana namni karaa sanaan ol hin galu. Balbala kanaan namni ol hin galu. Balballi kun kan inni qophaa'ee hoolonni akka isaan ittiin ol galaniif. Hoolota warra kam? Hoolota warra ayyaanicha irratti dhiyaatan aarsaa ta'anii aarsaa galataa yookaan immoo aarsaa cubbuudhaaf dhiyaatu ta'anii warra dhiyaatantu warra mudaa hin qabnetu hoolotatu achiin ol gala malee namni balbala sanaan ol galee hin beeku. Ergasiis namni balbala sanaan ol hin galle. Iyesuus Kiristoos garuu karaa namni ittiin ol hin galle, karaa karra hoolotaatiin ol gale. Eenyuuf jecha? Namicha waggaa 38 dhukkubsate sana hiikuudhaaf jedhe. Nama biratti irraanfatame, nama fira biratti irraanfatame, nama abbaadhaaf haadha biratti irraanfatame, nama hawaasa sana keessatti irraanfatame, nama geggeessitoota mana qulqullummaa biratti irraanfatame. Nama hundumaa biratti irraanfatame. Nama hin qabne, nama hin qaban jedhee dubbata. Namichi waggaa 38 dhukkubsate kun nama dhabuun attam dhukkuba cimaadha. Dhukkuba isaa caalaa tarii nama dhabuu isaatu samii dhadheen yaadaan. Waaqayyo nama isiniif haa kennu. Nama hin qabne kanaafitu Iyesuus Kiristoos karaa ol galuun isaaf hin taane karaa karra hoolotaa ol gale. Har'as waa'ee keetiif Iyesuus hin dhufa. Haleluuyaa. Misraachoo kanan isinitti himuuf dhufeen. Waa'ee keetiif jecha Waaqni waaqaa kuni karaa dhufuun isaaf hin taane dhufa. Haraati irra jirtu irra deemaa Yesuus hin dhufa. Haalati keessa jirtu irra deemaa Yesuus hin dhufa. Seenaa kee jijjiiruudhaaf Yesuus hin dhufa. Hidhaa kee hiikuudhaaf Yesuus hin dhufa. Awwaara kee sirraa hurgufuudhaaf Yesuus hin dhufa. Hin dhufa Yesuus. Namatti si dabaluudhaaf hin dhufa Yesuus. Eegi isa hin dhufa Yesuus. Nama eeddee dhabdeeta ta'a. Nama eeddee namni dhufuu dideera ta'a. Ani garuu har'a waan tokkoon sitti himaa. Hin dhufa Yesuus. Hin dhufa Yesuus gara kee.
karaa karra hoolotaa dhaqee inni tokkoffaan egaa waa'ee namicha sanaatiif dhaqe ammatti dhimma isaa furuudhaaf. Inni lammaffaan Yesuus yeroo karra hoolotaatiin ol galu hoolaan Faasikaa inni itti aanu yookaan immoo aarsaa ta'ee biyya lafaatiif dhiyaachuudhaaf kan jedhu hoolaan inni itti aanu ana jechuu isaati hoolaan biyya lafaa. Yohaannis gaafa Yesuusin argee ilaa jedhe hoolaa Waaqayyoo isa cubbuu biyya lafaa balleessu. Ilaa argitaniittu hoolaa Waaqayyootu nu gidduu jira. Ilaa hoolaa Waaqayyootu dhufaa jira. Ilaa hoolaa Waaqayyoo isa cubbuu biyya lafaa balleessu jedheetu dubbate. Yesuus kan amma karra hoolotaatiin yeroo ol galu hoolaan mudaa hin qabne inni kana booddee cubbuu biyya lafaa balleessu. Inni taane qalamuudhaaf jedhu, inni taane aarsaa ta'uudhaaf jedhu ana jechuu isaati. Ana. Darabeen ammaan kooti. Kana booddee hoolonni karra kanaan ol hin galanii. Kana booddee dhiiga koo si'a tokkicha isa dhangala'utu hamma bara baraatti saba koo hiika. Hamma bara baraatti saba koo fura. Warra dukkana keessa jiranii, warra kakuu hin qabne, warra ormaa isa kanatu fura. Amma hoola addaatu dhiyaachuudhaaf jedha. Ana hoolichi inni itti aanu jechuu isaati Yesuus. Afaan isaatiin hin dubbanne balbalichaan ol galuudhaan garuu raajii guddaa isaa dhiisee deeme. Ana hoolaan inni itti aanu jechuu isaati. Egaa karra kanaan yeroo ol seenu karra kana cina yookaan karra kana bukkee kan jiru bishaan kuufamaa tokkotu jira. Bishaan kun Beetzeettaa jedhama afaan warra Ibraayisxiitti yookaan afaan warra Israa'elotaatti. Beetzeettaa jechuun mana araaraa jechuudha, mana araaraa. Bishaan sana cina immoo maaltu jira? Bishaan sana bukkee immoo maaltu jira? Ammas godoo babal'aa 5tu jira. Namoonni dhukkuba garaagaraa qaban, namoonni jaaman, namoonni naafatan, namoonni harki isaanii garri tokko du'e. Dhukkuba kamittiiyyuu dhukkuba kamiiniyyuu warri qabamanii jiranii dhaqaniitu bishaan sana raafamuu bishaan sana eeggatu. Kanaaf godoo sana 5 keessa ta'aniitu eeggatu. Kakuu haaraa yoo ilaaltanii lakkoofsi 5 lakkoofsa ayyaanaati. Lakkoofsa ayyaanaati. Maqaanii bishaanichaa mana araaraa jedhama. Mana araaraa. Iddoo isaan keessa ta'anii eeggatan immoo ayyaana jedhama. Jarri kun egaanii ayyaana keessa jiru jechuudha warra achi jiran. Mana araaraa keessa immoo jiru araara argataniiru jechuudha. Namichi waggaa 38 laga sana ciise Beetzeettaa jiraata mana araaraa keessa. Godoo sana keessa taa'ee eeggata ayyaana keessa. Hiika guddaa qabagaa bara kakuu haaraa kana keessa. Ayyaana keessa utuu jiru, araara keessa utuu jiru, garuu dhibee waggaa 38 baatee adeeme. Araara keessa utuu jiru, ayyaana keessa utuu jiru, fayyinni immoo eessa akka jiru utuu beeku. Bishaan sana keessa yoo lixee fayyuu akka danda'u beeka. Ergamaan Waaqayyoo dhufeetu bishaanicha raasa. Si'a tokko darbee dhufa ergamaan Waaqayyoo. Yeroo dhufu bishaan sana raasa. Erga inni raasee keessaa ba'ee booddee namni jalqaba dhaqee bishaanichatti gadu dhukkuba kamittiiyyuu hin fayyaa jedhameetu jira. Amma gaa namichi waggaa 38 dhukkubsate kuni fayyinni isaa eessa akka jiru beeka. Mana araaraa keessa jira, ayyaana keessa jira. Kana hundumaa utuu beeku, kana hundumaa utuu qabu. Waggaa 38 garuu gaaffii baatee taa'e. Dhukkoo baatee taa'e. Aadaa jiraate waggaa 38. Dhiphina waggaa 38 yaadame. Rakkina waggaa 38 yaadame. Dhukkuba tokkoon waggaa 38 dhukkubsachuu yaadame. Nama immoo hin qabu amma kana guutu. Waggaa amma kana guutu nama immoo hin qabu. Namichi akkasiiti gaaku namichi kuni. Yesuus Kiristoos karra hoolotaatiin ol galee namicha kana bira dhaqee ga'e. Dhaqee akka jedheeni. Yeroo dhaqu waggaa dheeraa akka inni dhukkubsateetu ilaalee beekee jira. Haala inni keessa tureetu arge namicharraa. Bifisaa huqqatee rakkinni isaa hin mul'aterra. Hin arge attam akka ture namichi kun dhiphina attamii akka dabarse. Rakkina akkamii akka dabarse arge hin ho'eef hin gaddeef. Kana booddee fayyuu barbaaddaayi jedhee gaafate. Fayyuu barbaaddaayi. Gaaffiin gooftaa eeyyee fayyuun barbaada yookaan immoo waa'uu fayyuun barbaaduudhaan deebi'a ture. Inni garuu sadii seenaatti haasa'a. Maal jedheeni? Yaa gooftaa jedheen. Yaa gooftaa yeroo ergamaan Waaqayyoo dhufee galaanicha raasu jedhe. Kuufama bishaanii kana yeroo raasu jedhe. Nama keessa na buusuun hin qabu an jedhe. Naman dhabe rakkinni koo rakkina namaati jedhe. Namooti warri kaan nama qabu namatu keessa buusa. Warri akka koo dhukkubitti hammaate namatu isaan gargaaree keessa buusa. An nama na gargaaree keessa na buusuun hin qabu jedheen.
لما فرت مو وفي قوتي موتون اتفوقكو وتون اتركدو دكوبي كو هما مين لكو انا ديمو سوچو سببت ايفي وتون اتركدو نمني نكم برانو فينا دورا بشاني چكيس لتيتو فايي غلادين نندور فاميچو ساتي نمان قبو ركني كوني توكو كنا سلام فامو ندورسو نموتدو فينا دورسا كنا فن وغا هم كنا غوتو استاهدين غوفتان غرو غافينسا سبب ماليتي وغا سودومي سديت فايو ددب ديميتي غافين واقيو دانو فغلو فروتكو غافينسا فايو بربادا هرادا فايو بربادا اني غرو مالي فايو كردبه هاسا isa kaleessa haasa isa deengadda haasa isa waggaa 38 dura haasa waaqayyo garuu har'aansi dhufeera har'aansi dhaabadheera har'aansi qaqqabeera guyyaan kun guyyaa keeti yeroon kun yeroo keeti har'a fayyuun barbaadda har'a hiikamuun barbaadda har'a seenaan kee akka geeddaramuun barbaadda har'a namatti dabalamuun barbaadda gaaffiin waaqayyo har'a maal deebiftati gaaffii kanaaf sagaleessaa miti gaaffiin waaqayyoodha maa fayyuu dadhabdee miti gaaffiin waaqayyoodha maala mammaatti maaliif kanan goonee miti gaaffiin waaqayyoodha har'a amma kanaaf maal deebiftu sin waaqayyoodhaaf yeroo laalu namichi har'a iyyuu fayyina isaa bira dabarsaa jira kanaaf hin abboome gooftaan hin abboome akka jedhee kai jedheen hin abboome namoonni tokko akka Barximiyoosi kan ka'an jiru taalanii kan maal barbaadaa yeroo jiran waan barbaadan sirriitti kan beekan warra akka Barximiyoos torbanarraa walii wajjin ilaalleera maal bakkansi godhu barbaadaanan agartuu koo kanaa deebiftuun barbaadaa jedheen agartuu koo kanaa deebiftu gaafuma inni dhaabatu kaaseetu jireenyi Barximiyoos geeddarame gaafuma sanaa kaasee utuu iji isaan banamin utaaluu jalqabe utuu agartuun isaan deebiin akka nama agartuu qabuutti jiraachuu jalqabe gaabii isaa darbatee ofirraa gate kana booddee wayyaa kanaan hin beekamoon jaamaa mitiyan kana booddee nama naa dhaabbate beekaan kana booddee jechuu jalqabe Barximiyoos inni kun garuu nama dhaabbateef hin beeku inni kun garuu nama taasaa jiru hin beeku inni kun garuu nama harka isa qabuu barbaade hin beeku inni kun garuu nama isa ol kaasuu barbaade hin barre ammayyuu nama hin qabu jechaadha erganni namaa dhaabate haaleluyyaa erganni namaa dhaabate firoota ko rakkinni isaa ammayyuu rakkina namaati inni nama caalu waaqayyo dhaabateefi inni waan hundumaan guutuu ta'e waaqayyo dhaabateefi nama hin qabu an jedha ammayyuu nama hin qabu waaqayyo ija keenya habanu eenyu nu waama akka jiru utuu beenne waamichi nu itti waamne waamichi akkamii akka ta'e utuu beenne firoota koo kanatti rakkannu sila namichi kun garuu ammayyuu yeroo isaa balleessaa akka jiru gaafa argu hin abboome egaa ila warri waamichaan ka'uu dadhabama abboommiidhaan kaasa waaqayyo abboommiidhaan isin kaasa maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u kai ittiin jedhe kai siree kee baadhuuti adeemi jedheen hin abboome gooftaan hin abboome maqaan isaa haa ulfaatu kanaaf abboommi isaatiin isin kaasa abboommi isaatiinitu isin kaasa raafamuu bishaanichaa isa eegaa ture kanaafi ilmi waaqayyoo dhufe isa naman qabu jedhe kanaafi ilmi waaqayyoo dhufe har'asii dhufa waaqayyo waa'ee raafamuu bishaan kanaan waan xinnoo isinitti himuu barbaada yeroo bishaanni kun raafamuudha fayyinatu keessaa baa namootaaf kanaaf iddoo sana ciisanii maal eegu bishaan kun yoom nuu raafamaa jeeniitu eegu har'a raafamuu kan jibbitan jirtu raafamuu inni waaqayyo biraa ta'u fayyina of keessaa qaba ameen fayyina of keessaa qaba kanaaf fayyinni haa ta'uuf ergamaan waaqayyoo waaqarraa dhufeetu bishaanicha keessatti yeroo inni lafa dha'u hin raafamu bishaanicha gama rukuteetu gamanachas deebi'a yeroo bishaanichi raafamu namoonni keessa lixaniitu fayyu egaa bishaan waaqayyo raasu haalli waaqayyo keessa lixee raasu tokko maal of keessaa qaba fayyina of keessaa qaba inni lammaffaan macaafa raajicha Yoonaas dhaqanii yeroo dubbifatanii Yoonaas Nanawweetti argamee Nanawwee dhaquu didee gara Tarsheeshitti yeroo baqatu waaqayyo markabanni kireeffatee ittiin deemaa jiru keessa lixeetu raase waaqayyo raase yeroo raafamu inni kutaa isa adda ta'e bitatee keessa ciisee jira irriba isaa qindiirsee rafaa ture irriba isaa rafa yeroo markabi isaanii raafamu namni markabicha keessa jiru hundumtuu hin iyya hin waca Yoonaas garuu markabichi raafama akka jiru hin beeku ture irribisa qabeetu rafa inni kun mallattoo waaqayyo isaa wajjin jiraachuu miti karaa isaatti waaqayyo wajjin hin jiru inni garuu waan itti tole fakkaata yeroo irribisa qabu raafamuu nama sanaa waca nama sanaa yeroo dhageenye waamatti tolee jiru fakkaata waanuma waaqayyo wajjin jiru fakkaata kun mallattoo miti kun waaqayyo karicha irratti isa duukaan jiru isa barbaacha raase iddoo waaqayyo itti barbaadutti isa deebisuudhaafitu raafamise
Kanaaf warri markabicha keessaa akka jedhani sababa eenyuutiif raafamnaa nuyi? Maaf Waaqayyoo nutti dhufee nu raasuu jalqabee markaba keenya maaf Waaqayyoo raasuu jalqabee jedhani. Wal gaggaafachuu jalqabanii dhumarratti buufata mukaa yeroo buusanii buufanni mukaa Yoonaasitti fuudhe. Dhaqanii gaafatanii maalati nama eessaati? Hojiin kee immoo maanni? Eessa mooratta? Attamitti raafamoo akkasii keessa callumatti ciiftaati jedhanii attamitti ribisa qabee raftaati jedhanii. Innaan itti hime. Egaa waan godhanii qabanii fuudhanii Yoonaasin yeroo keessa darbatanii inni raafamuun suni gab jedhe nagaa guddaa isaatu deebi'ee markabicha keessatti ta'e. Raafamuun tokko tokko immoo maal godhaa? Iddootti Waaqayyo nu barbaadutti nu geessa. Maqaan Waaqayyoodhaa kan eebbifame haa ta'u. Isa tokko tokko keessaa fayyinatu ba'a. Isa tokko tokko keessaa immoo galma ga'uutu dhufa. Iddootti Waaqayyo nama barbaadu dhaqanii dhaabachuutu dhufa. Raafamuu tokko tokko keessaa immoo abjuu ta'e mootiin biyya Gibxi bara Yoosef mana hidhaa jiru keessa abjuu isaa nama hiikutu dhibe. Yeroo namni hiiku dhibu hirraafame mootichi. Hirraafame. Abjuun sun itti dhufeetu raasa ture mooticha. Hirraasa mooticha dhufe. Maaliif raasa? Abjuunni kun immoo raafamuunni kun immoo kan inni dhufeefi Yoosefiin nama mana hidhaa keessatti yakka inni hin gooneen cubbuun hin gooneen yakkamee yookaan nama balleessaa qabu jedhamee mana hidhaa keessatti waggaa dheeraa dabarse achi keessaa fuudhee Waaqayyo isa ulfeessuu waan barbaade nama isaa Yoosefin ulfeessuudha jedheetu immoo Waaqayyo raafamuu kana gadhiise mootii biyya Gibxitti. Raafamuun tokko tokko immoo ulfina ijoollee Waaqayyoodhaa baateetu adeema. Kanaaf raafamuun gaariidha. Harmootiin keenya biyyaa harmootiin keenya keessumatti naannoo baadiyyaa warra jiraatanii aannan itittuu sana immoo qodaatti yookaan hullee itti naqaniitu ro'ootti naqaniitu raasu ofirra kaanii raasu. Maaliif raasu? Dhadhaan akka keessaa ba'uufitu raasu. Raafamuu sana keessaa annanni sun yookaan itittuun suni rukutameetu waan tokko of keessaa baasa. Dhadhaa moo nyaachuun isaa minyaa yoo dibatanis dibanni isaa dubartoota cululuksa hin bareechaan bifa isaanitti baasa. Inni nyaatus nyaatee cima nyaateetu gabbata waan gaarii keessaa baafama jechuudha raafamuu sana keessaa. Raafamuun Waaqayyo biraa dhufu yeroo hundumaa waan gaarii qaba. Raafamuu tokko tokko garuu seexanatu kaasa akka bidiruu bartootaa. Akka isaan gama dhaqanii hojii Waaqayyoodhaa hin hojjenneef. Akka isaan gama dhaqanii namicha maraatu awwaalatti galu hin hiikneef. Ce'aa na eegaa isa gooftaan jedhe akka isaan hin ceeneefitu itti dhufeetu raafama kaase. Raafamas akkasii har'a maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin Waaqayyo gaba godhu. Isa gaa'ila kee diiguudhaaf. Isa akka ati hin ceeneef, akka ati hin kaaneef, akka ati lafa Waaqayyotti si eegu hin geenyeef. Isa tajaajila kee irratti, jireenya kee irratti, hojii kee irratti, daldala kee irratti jeeqamsa raafama garagaraa kaasu maqaa Yesuus Kiristoosiin annani fadha har'aa jalqabee calha jedhu. Yesuus galaanicharra deemaa dhufeetu galaanicha sana ifate. Raafamuun Waaqayyo biraa ta'u garuu yeroo hundumaa ulfinatu keessaa ba'a. Inni raafamuun inni iddoo kanaa gaa isa fayyina qabu ture. Gooftaan Yesuus galaana sana biratti raafamuu sanaan isa fayyuu dideef immoo ka'eetu maal godhe hiniikee hidhaasa. Hiniikee dhukkuba isaarraa hiike. Ergasii booddee akka jedheeni ka'ii siree kee baadhuuti adeemi jedheen. Sireen kun waggaa 38 guutuu namicha kana baate. Sireen kun sireedha waan ta'eef yeroo namicha kana baatu gaaf tokko namicha kanaan nan baatama jedhee yaadadheen yaaduun. Gaaf tokko namichi kun fayyee na baata jedhee yaadee baata miti. Sireen kun sireedha waan ta'eef. Sireen egaa muka akkuma nuyi beennu hiika guddaas qaba malee hiika fuuraa keessatti namicha kanaan immoo baatama jedhee miti. Sireen kun waggaa 38tu laga sana keessatti kuufama bishaanii sana birattitu waggaa 38 baate. Amma immoo gooftaan gaafa dhufu maal godheeni siree kee kana baadhuuti jedhe. Ka'iitii adeemi jedheen. Siree waggaa 38 baateetu adeemi. Har'a namatti ba'aa taatee kan jirtu kan sitti fakkaatu. Maal amma yoomitti namarratti ba'aa ta'anii kan jettu obboleessa koo obboleettii koo har'a sagalee gammachuun sii qaba. Waaqayyo warra har'a si baataa jiranii fi ati immoo deebitee kan isaan baattu si godha. Gateettii namoota baay'eettiin baachuu dandeessu sii kenna Waaqayyo. Seenaa kee jijjiireetu
seenaa kee jijjiire nama namoota baay'ee nyaachiftu nama namoota baay'ee obaaftu nama namoota baay'ee karaa agarsiiftu nama namoota baay'eedhaaf hiika taatu nama namoota baay'eedhaaf furmaata fiddu nama namoonni baay'een dhaggeeffatan nama namoonni baay'een barbaadanitu si godha seenaa kee jijjiire lagatti baattee isheen illee iddoo dhokataatti baattee sirrachiin illee inni garuu sirratti baateetu magaalaa keessa adeemuu jalqabe haleluuyaa guyyaa sanbataati guyyaa sanbataa immoo Israa'eloonni naannoo mana qulqullummaatti argamu ija namoota baay'ee duratti sirratti baatee adeema ati immoo iddoo ulfinaatti isaan baatta warra har'a rakkina keessatti si baataa jiran warra har'a gola keessatti si baataa jiran ati immoo iddoo ulfinaatti isaan baatta ati immoo iddoo gurguddaatti isaan baatta haleluuyaa sagaleen kun sagalee raajiiti sagaleen torbanarraa sagalee raajiiti waaqayyo kanaan jireenya tokkoon keessanii geeddara maqaan waaqayyo galateeffamu dubbii kanaan firoota koo waaqayyoon kadhadhaa anis waaqayyoon isinii kadhadhaa gabaabsi ergan kan irratti waaqayyoon isinii kadhadhee booddee namoota gooftaa Yesuusin hin beekneef immoo waaqayyoon kadhadhaa hin kadhanna waaqayyoon yaa waaqayyo abbaa keenya har'a waldaa kiristiyaanaatiin jabaadhuu ka'e jettaan sagalee kana dhageesse waldaan kiristiyaanaa yaa waaqayyo biyya guutummaa Oromiyaatiif yaa waaqayyo biyya Afrikaa keessa jiraatanii akkasuma immoo biyyoota yaa waaqayyo garagaraa keessa kan jiraatanii sagalee kana dhagaanii maqaa Yesuus Kiristoosiin akaani yaa waaqayyo har'a dhimma barbaadduuf yaa waaqayyo hojii barbaadduuf geeddaramsa ittiin gochuu barbaadduuf namooti akka isaan ka'an barbaadda sagalee waamichaa kana dhagaanii hakaani kana waan gootuuf galanni siif haa ta'u warri Yesuus isa lafaa nama kaasu warri Yesuus awwaara keessaa nama kaasu sa seenaa namaa jijjiiru kana hin beekne har'a garuu sagalee isaa dhageera kana booddee gooftaa kana wajjin deemuun barbaada namoonni jettan yoo jiraatanii ija keessan walitti qabadhaa mataa keessan gadi qabadhaati na duukaa sagalee kana jedha yaa waaqayyoo galanni siif haa ta'u har'a sagalee keetiin waan na barbaaddeef maqaan kee ulfaatu harka koon gara keetti ol kaasaa cubbuu koo hundumaa naaf dhiisi maqaa koo masgaba jireenyaa irratti caafi dhufeeraa gara kee na simadhu cubbuudhaaf biyya lafaaf seexana ganee kana booddee siifan jiraadhaa ayyaana kee naa kenni maqaa gooftaa Yesuusiin ameen namoonni kadhannaa kanarra naa wajjiniin kadhattanii gara waldaa naannoo keessan jirtuu dhaqaatii gooftaa Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu keessanii godhattanii fudhachuu keessan itti himaa isaan immoo waan itti aanee jiru isin itti himu waaqayyo hunduma keessan eebbisu torbanarraa TV jireenyaa irratti wal agarraa nagaan jiraadhaa